galii diina bariyoosa namoota qeerroo hedduu kan diinni nurraa taa'e qeerroo hedduu kan diinni nurraa taa'e nu fayyine baraagaraa nu madaa'e nu fayyine baraagaraa nu madaa'e madaalamu maanutti deebifta maaloo madaalamu maanutti deebifta maaloo ilaalime waan diinni goote kafaaloo 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 wal nyaatanii maaliif balleessitan seenaa wal nyaatanii maaliif balleessitan seenaa Ta'alaka diinni jidduu tana seenaa Ta'alaka diinni jidduu tana seenaa mee hubaddaa laalaa dubbii kana jeefaa mee hubaddaa laalaa dubbii kana jeefaa tachaartaraa sannutti deebiftan dheefaa tachaartaraa sannutti deebiftan dheefaa baay'ee bareeda yoo wal dhageenne mariini baay'ee bareeda yoo wal dhageenne mariini araaramne goota barbaanna waliini araaramne goota barbaanna waliini goonni hedduu nuuf falmachuuf dhabameemi goonni hedduu nuuf falmachuuf dhabameeti mee baqqalaa fi jaalladhiin faameeti mee baqqalaa fi jaalladhiin faameeti tullu yeroo eessuma seessa seente tullu yeroo eessuma eessa seente Yosef Bati dubbadhu mee yoo dhageesse Yosef Bati dubbadhu mee yoo dhageesse dhaabilakki lola qawwee walif dhaabde dhaabilakki lola qawwee walif baate hin salphannaa booda dubbiin jajjabaate hin salphannaa booda bineensi nu nyaate hin salphannaa booda bineensi nu nyaate hin salphannaa booda bineensi nu nyaate mee walii gali antokkummaawee saba keetirra deebisikaa qawwee mee walii gali antokkummaawee saba keetirra deebisikaa qawwee mee walii gali barbaadi jaalladhi mee walii gali goota jabaar badaa mee walii gali namni horii miti mee walii gali akkamitti badaa mee walii gali namni horii miti mee walii gali akkamitti badaa mee walii gali halkan illee rafuu mee walii gali kiyya garaan madaa mee walii gali goonni sabaaf bahee mee walii gali malta ere bada me wali gali anto buwawe sabaketira dina dai kawe sabaketira dikada we sabaketira de faduka kawe kacaleti asheta kamani yo wali gali dinin kabubadi kacaleti asheta kamadi kanarka kabdu ini sini gadi kidaleti dugede bumbagu kacaleti yo de bote jawe kacaleti dini yeroma kacaleti oromiya hawe kacaleti me sabaketira kacaletiya diinat dahii qawwee kacaletiya asheta gaabati wamartoo qabdu hindiisinii gadi hidhannoo kanke gadi hindiisanii hidhannoo kanke hindiisinii gadi shuggutiitiya yaa shuggutii lolaa kadhadhaa bare deemsa didee golaa shuggutiitiya yaa shuggutii lolaa kadhadhaa bare deemsa didee golaa shuggutiitiya oorruu qarreegamaa shuggutiitiya garbuu facaasanii shuggutiitiya diinni galuu dinnaa shuggutiitiya gurrarra yaasanii shuggutiitiya diinni galuu dinnaan shugutiitiya qeerrootti kaasanii shugutiitiya oorruu qarreegamaa shugutiitiya yoo gogee haamanii shugutiitiya diinni galuu dinnaan shugutiitiya gurrarra dhaabanii shugutiitiya yaa shugutii lolaa kadhadaa bare deemsa didee tolaan shugutiitiya yaa shugutii lolaa kadhadaa bare deemsa didee golaa jalmarroo kiyya qawwee kee niikkati jalmarroo kiyya niikkati nii qawwee jalmarroo kiyya Magarsaa Lammii umurii ijoollummaadhaan jireenya dhuunfaasaa dhiise gara bosonaatti galee jira. Bosona keessattis dirqama lammummaa ba'uuf kan isa dandeessisu ogummaa akkasumas beekumsa waraanaa fudhateera. Yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Bahaa keessa jiru hoogganaa jira. Jaal Magarsaa Lammii haala sochiin dargaggoota Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo Gujii Bahaa keessa jiranii maal akka fakkaatu akka nuuf ibsuuf gaafadheen jira. Gaaffiif deebii isa waliin goone kunooti. Jaal Magarsaa mee
Ani dhaabasaan jedhama kan hin bilbilu raadiyoo bilisummaa irraayi waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii baa keessa jiru yeroo ammaa kana maal keessa jira mee nuu ibsime. Duuba waraanni bilisummaa Oromoo godina kana keessa jiru nagaa keessa jirra haa ta'uuti waraanni wayyaanee kuni aga duula nurra raabse yeroo dheertuu lakkoofsiisu jira. haa ta'uuti nuti waraanni keenya gadandamti dirqama sarraa eegamu kaleessa biyya tanaaf bahe uummata kanaaf bahe uummata kana ajjeesu jiranii manarra gubu jiranii duula addaatitti nurra deemamaa ture kanammoo aga danda'e waraanni bilisummaa Oromoo irraa ittisu jira irraa faccisu jira kanumarra jirraa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oggansisaa magaalaa Finfinnee jira mootummaa Itoophiyaa wajjiniin karaa nagaa hojjanna jedhee waraanni immoo irraa bahee bosonatti naafu rakkoon ta'u. Kuni wanni rakkoo ta'u jiru jechuudha. Asumsanii kaleessa karaa nagaatiin walta gaffanne jedhanii gara Finfinnee keessaa hoggan dhaaba kanaa deebi'ee jira. Gaddeebi'een boodatti dabarfamee akka uummataatitti kennamee jira jechuudha. Kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kalee kaayoo gadi baheef qaba biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'uu mirga ofii murteeffachuu hiree murteeffannaa kanammoo kabachiisuudhaaf rakkoo cunqursaa dhiibbaa uummata kana jirtu irraa kaasee uummata kana bilisa godhu walaba godhu kan baheef kanaadha jechuudha. Hoogganoota akkasitti wal hoogganaa gaafa ammoo kaayoon sun sharafamte uummati sun heera sagantaa siyaasaa wanni irraa keessa beeku jirtu dabarfamee gaafa achitti kennamu waraan adda bilisummaa Oromoo kaayoo samsisuun kaayoo waggaa 45 oli uummati keenya irratti qopha'aa ture abbootiin keenya irratti qopha'aa turanii dabartee akka nu geesse kanammoo tisuun kaayoo san sharafuun fedhu jechuudha. Kalee jaalalidduutti irraa qopha'aa ture waggaa dheertuu fi irra dhabamaa turanii jiranii ammas ittuma jiranii jechuudha. Yoo miidhaan dabalee alatti wanni bu'aan argame tokkollee nagammaatti waan hin jirree fi kaayoo sharafamee jira dabarsee uummati suni waa heeramtee sagantaa siyaasaa keessatti hubannoo hin qabne muuxannoo akkamtu mootummaa fi qaama biyya suni falmu yookiin akkamtu waliin araarama waan jedhu muuxannoo nama hin qabne dabarsee kennamee jechuudha. Kana keessatti hogganichi yoo kaayoo sharafulle taate gulatti akkasi ta'uun waan hin feesinye jechuudha. Dabaree qabsoo godhuun bakka heerri sharafametti bakka heerri irraa sharafametti hogganni ol aanaan woboo bakka isaa san bu'ee dalaguu fi dirqama qabaa jechuudha. Heerilleen waan eeyyamu kanaafuu kuni waan rakkoo ta'uu miti jechuudha. Kana qabsoo uummata keenya godhu jira. Adoo nam tokko qabsoo sharafee fi wanni irraa dhibatamu tokkollee hin jirtu kuni qabsoo uummata bal'aati. Waraana bilisummaa Oromoo uummata waliin jira uummata waliin falmuu jira. Haga gaafiin jedhame deebi'utti kuni kana ta'e jedhanii wal duubaa irraa deebinuu fi wanni irraa nama xiqqoo rifachiisullee akka hin jirutti hubachiisuu fedhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal argamsiisuuf qabsootti jira? Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa birmadummaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo fidu Oromoo biyya isaarratti abbaa biyyaa godhuuf qabsoorra jira jechuudha. Cunqursaa dhiiticha uumaan nafxanya waggaa dheertuuf irra godhanii Oromoo keessaan ta'anii biyya sana ukkaamsa jira kanarraa kaasee mataa ol qabachiisee uummata Oromoo mataa ol qabatee ofii murteeffatu nagaan bahe guyyaa hadhaa kana nagaan bahe galuu hin dandeenye uummata kana manarratti gubatu jira. Cunqursaa jajjabduu keessarraa cunqursaa sana ofirraa kaasanii biyya isaarratti akka namaatitti akka ilma namaatti jiraachuu fi biyya isaarraa abbaa biyyaa godhuu fi biyya isaarraa murtee kennu uummata Oromoo godhuu fi qabsoo godhuu jira jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa kan bulchu Oromoodha. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo waliin loluun qabuu jedhu namoonni kanarratti maal jetta? Kuni kaleessallee gaafa minilikirraa artaatitti naannolee Oromiyaa kan adda durummaan ka keessa akka waddeessumaatti achi ta'anii bulchaa ture Oromumaa jedhanii jechuun Oromuma ture jechuudha. Kanoo jenne kan barbaadanu angoo miti. Barcumaa wal jijjiiruu miti. Jijjiiraa barcumaa adoontaan jijjiirama hundee. Ka Oromoon seeraa fi heera mataa isaa biyya isaarra baafatee akkasi biyya isaa hoogganuu jechuudha barbaadani.
malee nama tokko fuudhee achi godhuu miti yookiin immoo kun abbaa beekele ta'u fuudhee addeesaan nama tokko godhachuu miti jijjiirama hunda jijjiirama biyyaaf barbaanne jijjiirama Oromoo sirna mataa isaa tumatee ofii isaatiin bulchuu hojjanuu barbaanne jechuudha. Gaafa Afrikaa kana keessa uummata bal'aadha lafa bal'oo fi qabeenya bal'aa qabu uummata kanatti uummata xiqqaan tumamee bulu jira jechuudha. Kanaafuu warri Oromoo achi bu'an sun sirnitti amma biyya kana bulchaa jiran sirnuma kalee melleseef fuudhee ulee mellesaa ta'e. Mellese fuudhee itti kenne uumusun dubbisanii uummata Oromootiin cunqursuu jiran malee Oromoon jaalattee guyyaan isiin naa filattee achi goote tokkollee hin turrelle hin jirulle. Kanaaf kana akkasitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Warrootuma kalee ilmaan nafxanyaa barsiifatanii hakkarra nyaachisanii obaasanii kasii tolfatanii Oromummaa keessaa baafatanii kasii godhatanii jechuudha nam suni nama kaanii ta'e nama waan Oromummaa keessaa baasanii waan isii godhatanii jechuudha. Akkuma isii dhalaaniititti malee waan Oromoo yaadanii Oromoo yookiin addeessan godhattee jirtu jechuudha. Adoo Oromoo yaadan ta'e Oromoo irratti waraana bananii dubartii garaachaa jaartii gana 65 gana 80 jaarsa guddaa ijoollee xixiqqoo akkasitti hin godhu jechuudha. Namni namarraa dhalate namni namaaf qaamate akkasitti hin godhu jechuudha. Jalqabumarraayyuu Oromoo fi miti ka dhaabbatan jechuudha. Diina dhaabbate ilmaatti pelletti gaafa gadi dhufte isaan dhaabbattee guddifattee deebisee Oromoorraa gobbaafte. Kanammoo akkasitti uummati keenya hubachuu danda'uun barbaachisaadha jechuudha. Oromoon miidhamte Oromoo rakkoo kee jirti jedhanii kalee mataa isaaniitti yaadanii garasitti dhufu. Warra jaarate warra guddifate akkuma warri itti guddifate nafxanyooti guddifatanii Oromoo dhiigaa turan taatti bifuma sanii Oromoo dhiigaa jirti. Isin ba'aan dabaltee dhiituu jirti jechuudha. Gaafuma nafxanyaa sunu Oromoon waliin hin dhumne amma godina keenya kana keessa bifa addaatiin mana itti gubuun uummata dalagasuu dhoowwuun qabeenya isaanii qiranii balleessuun haga hari'aa tanaa duudiin waan nafxanyaan hin goone olit daraan dabalanii godhu jirani jechuudha. Kun maali warrootuma abbootii isaanii irraa kalee dhiiticha baratanii akkasitti dhiitanii malee Oromoof jedhanii guyyaa tokko rakkoo Oromootiif jedhanii akkasitti dhufne hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo qabsoo gaggeessitan hariiroonni waraana bilisummaa Oromoo fi isin warra uummata gidduu jiru maal fakkaata? Nuti hariiroon nuuf uummata keenya jiru hariiroo gaarii jira, hariiroo dansaa waliin jira. Haa taatuu fi nuuf uummata kana gargar baasuu fi wanni mootummaa IPRDF amma kun hin goon tokkollee hin jiru uummata kana humnaa olii waraanaan doosisee dhiisee sodaachisee hawwa godhuutii malee nuufi uummata keenya jidduu hariiroo dansaa hariiroo gaarii jira jechuudha. Waliin dhaabbachuu jira, waliin loluu jira, waliin du'u jira jechuudha uummati keenya. Kanaaf nuuf uummata jidduu haalli jiru haala bareedaadha, haala gaariidha, haala nama jaallachiisu wanni badduu waraana bilisummaa Oromootiif uummata keenya jidduu jiru nuuf isaan jidduu hariiroon jiru gaarii jechuu barbaada. Haa ta'uutii malee uummata kana kaan ijjeefne, kaa hiine, kaa sodaachinne of harkatti deeffanna waan jedhuuni uummata kana duula guddaa irra duulamu jira jechuudha. Badii guddaa mootummaan kun irra dalagu jira jechuudha. Kanaani dhiibee sodaachisee harka galfadhaa waraana kanaaf uummata kana wal tahammeessa waan jedhuuni duula guddaa nurra deeme kanallee uummati keenya gabbaatitti dandamatee haga dandeenyu waliin jira, waliin du'u jira, waliin rakkachuu jira, waliin baqatanii mana isaarraa buqqa'anii guyyaa addaa jiranii uummata laaqoo sana gana jennee hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf uummata jidduu hariiroon jiru hariiroo nama gammachiisu jechuudha. Hariiroo abdii nama ta'u. Mootummaan akka jedhutti immoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata hiraarsaa jira, rakkina irraan gahaa jira jedhee iddoo gariitti hiriirayyuu itti baaniiru waan jedhutu dhaga'amaa jira. Kana akkam jetta? Kuni wanni mootummaan kun amma ololanii waan olola qabanii jechuudha. Amma dheengaddaa nageelletti giddiidhaan sabumaaf sabalammoota ijoolluma sabalammoota waltaa giddiin uleen bayaa mormaa bayaa balaaleffadhaa akkasumas gara guddisaawwa aana fincaa'aa jechuudha. Godina Gujii lixaa bulee horaa jala giddiin baatanii giddiin dirqiin uleen dhaabaa qaboota seenaa jedhanii dirqiin waa hedduu yaalan garuu salphatanii achillee jechuudha. Salphatanii jechuudha. Wamaa uummatiin itti baane
وإسان جدا تجيفتون دندن إسان مدى جلني بلالي فتن وإن دي فرينا سلا إسان دي قرقم